السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلت وكم نجاح فياك تجير تبقى جرات. أه ونزل يشوف بربادي. أه دوغا دبشرا في بايت كل دي فونا غودي. ديكو وان كان دراسي ونا ياتو اللي دي فونا غودي. الرون سيغاوچ بربادي مالغو سيغاوچ بربادي بيتا. mana hoyi argadhe ture faamilii hojiin qabdu hojiirraa baatee jirti. Anis akkuma ati beektu hojiin qabu kanaafuu maallaqa hoyi naa qopheesse dhufee fudhee keeraa manaa san kafalee ka'e booda inshaallah hojii hoyi argadhee jira. Akkasitti dalagaa san seenee sii kafala. Garuu waan amma siin jedhu kana dhiifama illee naa godhe namatti illee dubbatini icciitii maqqabe an dura akkas jara dhuunfee beekta dhugaa dubbachuudhaaf yaani simatu na aarsee jennaan waan babbadaaf isin jedha malee ani si arrabsa malee si aarsa malee nama hundarra akka si jaalfadhu illee beekta waan kana dura uumama billee guutuu dhiifama naa godhi yoo na aartee jiraatti illee dhiifama guddaa sin jecha akkasuma ammoo maallaqa san dirqama dolar 550 hoyi akkuma goote godhe naa qopheessi bakkuma fiddee fidi an ammoo torbee lama sadii booda siif deebisa dirqama sin jedha. Kanaafuu saatii magrib yookaan immoo naannoo ishaayitti jechuudha sii dawalaa silkii na jalaa kaasi akkasitti naannoo manaatti dhufee fudhadha. Yoo direct si dawul na jalaan kaastu misa jillee si barreessee an deebistu. Kanaafuu amma dirqama sin jedha daruu itti rakkadhi taajime waan ta'eef akkasin naa qopheessi yoo na aartillee waan dura dabre akkuma dabre dhiisi akkasitti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf naa qopheessi sin jedha. Yoo ammoo na aartee jiraattillee tole dhiifama guddaa akkanaa gootu gara si gaafadha. Tole akkasiiti waan dura dabreef ammoo waan dura dabre akkuma dabre ta'eeti ka amma sin jechaa jiru waan yeroo ammaa kanaa jechuudha. Kanaafuu dirqama magriba yookaan naannoo ishaayitti dhufee sirraa fuudha. Tole akkasin naa qopheessi yoo na aartee jiraattillee ammoo dhiifama guddaa naa godhi. Awwan si jaaladhu dhugaa dubbachuudhaaf wanni akkana sillee aarsuu fi sanumaan malee an biraatti illee miti. Ka dura si aareef illee ammoo guututtuu an gara kiyyaan dhiifama si godhee jira. Tole atillee gara man dhiifama naa godhi. Asumaan ammoo waan siin jedhe kana dirqama itti ajama bakka dura jiraannu sanii illee akka baanee dhuunfee beektaa mana dhabnee amma warra kana jirruuf isiinis caaffaa yoonis hojii seentee egaa maallaqa fidduuf akkasitti qopheessin jedha dirqama. Inumaa yoo barbaadde dabalee itti fi godhee 300 godhee sii kenna 150 naa kennite 300 godhee sii kenna akkasii galatoomii siin jedha. Yoo na aartillee ammoo dhiifama waan dura si aarsiif illee ammoo dhiifama naa godhi angara kiyaan sii dhiisee jiraasin jechuu barbaadeetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jechaadha. Wanti isinii qabadhee dhufe maali yoo jettanii dhugaa rabbii waan ajaa'ibaati jechuudha. Waan baay'ee tokko nama garramu jechuudha. Waan nama jaabsitu jechuudha dhugaa rabbii jechuudha. Waan tokko namni tokko yoo keessa nama wanni jedhee yoo namni tokko of danda'ee akkasitti booda wal fuudhaa of danda'ee ka'eetu baqa jiruutti seena malee akkanumaa fi lafumaa ka'ee dhiirumaaf dubartii ta'anii fi jiruutti seenanii jechuudha. Kanaafuu nama tokkotu wayna gaafate jechuudha. Uummanni kuni ana maaluma akkana si'ani na wallaale jechuudha. Eenyuma akkana si'ani na wallaale jechuudha kan jiru
biyya namaa keessaa akkuma isaanii shaffaxadhee jiraadha jechuudha. Akkuma isaanii daa'ima qabadheetanii shaffaxadhee jiraadha jechuudha. Hojii mana rabaa hojjedhee mataa kiyya gadi qabadhee akkasitti jiraadhee daa'ima kiyya guddifadha jechuudha. Namni sunis eenyu yoo jettanii Faayoodha jechuudha. Faayootu birrii liqaa na gaafate jechuudha. Maaliif ishiin daa'ima tokko farkaan qabdu waan tokko farkaan qabdu daa'iman guddistuu deemtee mana namaa dalagachuu dandeessi jechuudha. Nama deeme dalagatu humna too qabdu deemteessee birrii na gaafatti jechuudha. Birrii na liqeessi rabbi jedhiitii duraan waan baay'ee baay'ee waliin dabarsine kanaafu birrii na liqeessi naan jettee ani giiftii koo birriin qabu jalakki giiftii koo birriin qabu kan hin qabu sanillee jaarsa keetu na jalaa hateen jedheeni akkasitti silkii irratti cufadhe jechuudha. Ishiin humti mallaseeti xiqqoodhuma sheemin naman qabu hin jedhe xiqquma sheemin naman qabu haadha daa'ima qabadhe akkasitti hojjedhe dalagadhee dhufee ishiin birrii na gaafattu annatu anaati garuu sheemin na qaba jechuudha. Ishiin immoo sheemin qabu dhiisee birrii na gaafatti warri bira jirullee bira turrellee jaarsaa fi jaartiidha achi bittaa'u keenyan jaalannee kanaafuu achirraallee nu baasanii kiraallee argannee jirra naan jette kiraallee argannee birrii dura kanfalanii waan galanii fi birrii nu kaffalchiisuu fi deemanii jette warri mana. Kanaafuu ani of danda'aati gajiraadhaan lama taatanii humna qabdanii yoo barbaadan dalagaa yoo barbaadan akka barbaadan ta'a jeeman silkii kiyya irratti cufadhe jechuudha. Isaan saamichumaaf deemu jechuudha. Isaan nama saamuu malee uumaan beekanii jechuudha. Faayoo fi hajjiini inni illee dawwaleetu kan sin garramu jechuudha. Inni illee dawwaleetu waan akkasiin qabdu jechuudha. Amaluma isaa qabattee deemaa jirti jechuudha. Faayoon duratti nama yaaddu turte xiqqoon nama sammuu qabu turte jechuudha. Amma immoo sammuu hin qabdu faayoon illee jechuudha. Akkuma isaa kanatti yaaduu jalqabdee jechuudha. Duratti nyaataadha mucaatii maal jettee anaallee naa yaadaa turte jechuudha. Gizaajjitti deebiin sana jechuudha. Amma immoo isumatti baate sumarraa addaan buraa taatetti akkuma lachuu akkuma walitti yaaduu jiru jechuudha. Kanaafuu innis maallaan jedha seetanii sagalee waasaappiidhaan naa qabeetu rabbii jedhiitii naa dawwalaa ture maaliif naa dawwala jedheetu mana nizimuma jedheeni bakka namni tokko erga wal jibbee erga addaan bahee maaliif walitti barreessaallee oola maaliif gochuu namaallee dawwalaa oola jechuudha. Kanaafuu silkii isaallee jalaan kaasne jechuudha. Miiseejii isaallee hin deebisne filaalee dhumadhiisa jechuudha. Achiin kanaan booda waastaap birratti sagalee naa erge jechuudha. Sagalee naa erge rabbii jedhiitiin rakkannee jirraanii fi faayoon illee mana namaatii baqa namarra taa'ullee dadhabnee namillee nu jibbee maal jedhee namni silaa amma yoomitti nama danda'a haati ofiillee nama hin dandeessu jechuudha. Haati ofiiyyuu nama hin dandeessu. Isaan immoo namni tokko amma tokko danda'ee jira jechuudha. Namni nama danda'a baqa hin dadhaba jechuudha. Amma yoomitti namatti hirkatanii jiraatu. Namatti hirkatanii jiraatu amma nagaheen namatti hirkatanii jiraatan baqa sheemin isaan hin qabu jechuudha. Mana namaa keessa jiraatan namni guyyaa tokkoof guyyaa lamaaf mana isaa namaa banaa jechuudha. Kanaan booda abbaan ofumaa beekee yoo namarraan baane namni sun nama jibbaa deemaa jechuudha. Hajjii fi faayoon immoo jibban beekanii dhaqanii jaarsaaf jaartii irra taa'u jechuudha. Warra maatii qaburra jaarsaaf jaartii bichaatoo hin ta'in ijoollee qabu maatii qabu namni kuni amma gizee kana baay'ee tokko nama rakkisaa jechuudha. Waan hundumtuu nama rakkisaa waan ta'eef otoo ta'ee ofumaan beekanii isaanuma biraa deemuuf qaba malee amma jibbamanitti lees namarra taa'u. Amma naga'u dalagatanii mana kireeffatanii of danda'anii akkuma goodanyoonni isaanii of danda'anii jiraatanitti isaanillee of danda'anii jiraachuu danda'u malee namarra taa'uun kun bareedan itti hin fakkaanne. Kanaafuu isaanillee amma jibbaman itti namarra taa'anii amma immoo mana kiraa barbaadu jechuudha. Mana kiraa argatanii birrii dhabanii jechuudha. Akkasiin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa hajjiin kun ganna qabuudhaaf waan inni nangoon hin jiru jechuudha. Hajjii yeroo asiin mataa ganna rukutan immoo jaluma dideetan ol jedha jechuudha. Maaliif rabbiin akka namaa miti jechuudha. Namni tokko gadi qabu rabbiin immoo oluma qaba jechuudha. Kanaafuu alhamdulillah kun amma isaaniin caalee jiraachuu jira jechuudha. Dalagadhee galee daa'ima kiyya faana alhamdulillah jedhee jiraachuu jira jechuudha. Isaan akkuma kadhattu mana namaarra deemanii bulaa deemuu jechuudha. Mana namaarra deemanii bulaa deemuu jechuudha. Kanaafuu alhamdulillah mana nan qabaa nan dalagadhaa waan hundayyuu alhamdulillah isaan caalatti nan jiraadha jechuudha. Maaliif nama tokko miidhuun kunoo kanuma amma dhugaan kiyya ba'aa jirti isiniin jedha. Dhugaan kiyya ba'aa jirti amma jiyyoon gaabbee akkamitu itti dhagahamee jira jechuudha. Gaabbee maal naan jedha dhimma keeti jedhee man silkii irratti cufadha jechuudha. Ani silkii isaayyuu jalaan kaasu jechuudha. Sagalee naa ergeetu akkas jedha ani gaabbee jiraan maal ta'ee jira naan jedha kalaas
yeroo sana dhimmuma keeti jedheetumani zimmuma jedha amma alhamdulillah jireenya bareeda jiraachaa jira waan hundayyuu isaan caala jiraachaa jira jechuudha. Akkasiin isiniin jedha jechuudha sagalee naa ergee maallaqa qawwee naa qopheessi xiqqoolee yoo taate naa qopheessi naan jedhe maallaqa duraanuu nu fudhatee jira jechuudha. Inni durayyuu fudhatee jira bira maallaqa qabu fudhatee jiraan saalfatu gana maallaqa na gaafata jechuudha. Maallaqa masanaa fixee kanneen waggaa itti shaffatadhee itti xaaree daa'ima kiyya baattadhee ittiin dalagachaa ture isumatu fudhatee jechuudha. Kanaafuu ishii fixee ka'eetu otoo akka ilmoo namaatti xiqqeeffatee qusatee dafqasaa waan taateef yoo kan namatti qusatee jiraate maallaqni suni amma ammallee sagaa jechuudha. Amma ammallee ittiin jiraachuu danda'a jechuudha. Ittiin of jijjiiruu danda'a jechuudha. Otoo nama yaadu tokkooti maallaquma fudhate sanaani sila maallaquma fudhate sanaan of jijjiiruu danda'a yoo immoo of jijjiiruu dhiisee garuma isaa sanatti guyyuma tokko guuttateetu akkasitti baballeessee jechuudha. Maallaqa sana balleessee amma immoo maallaqa biraa na gaafata jechuudha. Nutu manarraa hafee lafuma kanayyuu yaa'ee maallaquma ajitti kennuun jiru jechuudha. Maallaquma tokko wanta ajitti kennuun jiru jechuudha. Kan inni ajitti kennu baasee miskiina akka kootiiti kan karaarraa kadhatu isaan kennu naa wayya malee ajiin garaa na nyaatu jechuudha. Waan tokko garaa na nyaatu kanaafuu ajiidha maallaqa otoo hin qabaadhe illee hin kennuuf. Akkasin isiniin jedha maaliif jireenyuma kana baqa kan mana namaatti dadhabee manuma namaa hojjedhee dhufu kanayyuu isaaniin naafu jechuudha. Maaliif akka keenyatti rakkannee maaliif akkuma namaatti jiraatti jedhaniitu ganna qabu fedhu jechuudha. Akkuma isaanii akkan ta'u barbaadu jechuudha. Maaliif ajiin immoo keessaayyuu akka namni isa caalee mul'atu hin barbaadu jechuudha. Nama qaqqabuu barbaada malee ganna qabuu barbaada malee anallee waan tokko kan ofii dabarsu akka daa'ima kiyyaa dabarsu hin barbaadu jechuudha. Nan xiqqoo baqqaan jabaadhee wal jedhennaan jedhu karuma ganna qabu barbaada jechuudha. Akkuma kiyyaa rakkattu. Akkasiin isiniin jedhu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa nama wal jedhu tokko waan saallachuu hin jaalatanii faayoon dura akkasumatiin isiniin jedhe dura nama yaadu baqa. Oriins arree faana oolulla akkuma ishee dhufuu bara waan ta'eef faayoon waan isa faana ooltuuf akkuma isaa taatee jirti jechuudha. Yaada dhiistee jirti. Ofii malee nama tokko yaada dhiistee jirti jechuudha. Akkasiin isiniin jedhaa kaleessa viidiyoo gadhiisan tokko argeetanii dhugaa dubbachuudhaaf akkuma kiyya duraa sana godhee jechuudha. Faayoo ishiin garaan qaba jennaan balaatti buuse jechuudha. Akkamitti garaa godhattee akkamitti ulfooftee jedhee akkuma isin argitan warra argitan illee jirtu jedhee yaada akkasitti balaatti buuse jechuudha. Nama kanaatti cinqeedhuma kanatti maal mata ishii deebisee jedhe maal mata ishiin cinqee itti deebite eetan faayoo kana ishii taaruu jira jechuudha. Maaliif amala ajjeetuma beektu waa'ee ajjeetuma beektu ofuma ishiitti cinqitti of deebiste jechuudha. Namni tokko harkumaan cinqii barbaada cinqii irraa kadhatuma jettu cinqitti of deebiste jechuudha. Akkamitti ulfooftaa akkamitti maal taataa jedhee akkasitti ishiitti lolaa jechuudha. Akkasiin isiniin jedhaa isheen ulfaayennaan ofirraa baasii maal jedhee akkasitti itti lolaa jechuudha. Silaa namni gammaduu qaba malee loluu hin qabu jechuudha. Silaa namni hin gammadaa malee akkasitti loluu hin qabu jechuudha. Namni tokko namni sammuu qabu alhamdulillah daa'imni yeroo dhufteef hin gammada jechuudha. Ajiin immoo aksii akkasitti jechuudha. Bitaa deema jechuudha ajiin. Yoo namni ulfaa'e inni immoo illola jechuudha. Namni hin gammadaa inni immoo illola jechuudha. Faayoon immoo kan otoo beektutti deebitee baga rabbi si gargaareen siin jedha. Baga qoricha kee argattee kanaafuu dande'iitti jiraadhuun siin jedha. Akkasiin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa osuma hin jedhullee haasaa isinitti dheeressee kanaafuu sagaleen naa ergisin dhageessisnee walitti deebinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caaltu akkam nagaa fayyaa keetti jirta baga jiraatti. Wanti isin jechuu barbaade dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee tokkollee dhiifama naa godhi. Xiqqoo waan kana duras wannaa yaa'atullee dhiifama naa godhi. Har'a waan si gaafachuu barbaade maallaqoo si gaafachuu barbaade beekta. Mana hojii argadhee ture. Faamilii hojiin qabdu hojiirraa baatee jirti. Anis akkuma ati beektu hojiin qabu. Kanaafuu maallaqa wayii naa qopheessee dhufee fudhee keeraa manaa san kafalee ka'e. Booda inshaallah hojii wayii argadhee jira. Akkasitti dalagaa san seenee sii kafala. Garuu waan amma siin jedhu kana dhiifama illee naa godhe namatti illee dubbatanii icciitii maqqabe. Andura akkas jara dhuunfee beekta dhugaa dubbachuudhaaf yaani simatu na aarsee jennaan waan babbadaaf isin jedha malee ani si arrabsa malee si aarsa malee nama hundarra akka si jaalfadhu illee beekta.
waan kana dura uumame illee guutuu dhiifama naa godhi yoo na aartee jiraatti illee dhiifama guddaa sin jecha akkasuma ammoo maallaqa san dirqama doolaara 550 wayii akkuma goote godhee naa qopheessi bakkuma fiddee fidi an ammoo torbee 2-3 booda siif deebisa dirqama sin jedha kanaafuu saatii magriba yookaan immoo naannoo ishaayitti jechuudha sii dawalaa silkii na jalaa kaasi akkasitti naannoo manaatti dhufee fudhadha yoo daarekti sii dawalu na jalaan kaastu miisa jillee sii barreessee naan deebistu kanaafuu amma dirqama sin jedha daruu itti rakkadhi taajime waan ta'eef akkasit naa qopheessi yoo na aartillee waan dura dabre akkuma dabre dhiisi akkasitti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf naa qopheessi sin jedha yoo ammoo na aartee jiraattillee tole dhiifama guddaa akkanaa gootu gara si gaafadha tole akkasiiti waan dura dabreef ammoo waan dura dabre akkuma dabre ta'eeti ka'ama sin jechaa jiru waan yeroo ammaa kanaa jechuudha kanaafuu dirqama magriba yookaan naannoo ishaayitti dhufee sirraa fuudha tole akkasin naa qopheessi yoo na aartee jiraattillee ammoo dhiifama guddaa naa godhi hawaasni jaaladhuuf dhugaa dubbachuudhaaf wanni akkana sillee aarsuufi sanumaan malee biraatti illee miti ka dura si aareefillee ammoo guututtuu an gara kiyyaan dhiifama si godhee jira tole atillee gara man dhiifama naa godhi asumaan ammoo waan sin jedhe kana gaa dirqama itti ajama bakka dura jiraannu sanii illee akka baanee dhufne beektaa mana dhabnee amma warra kana jirruuf isiinis caaffaa yoonis hojii seentee egaa maallaqa fidduuf akkasitti qopheessin jedha dirqama inumaa yoo barbaadde dabalee itti fi godhee 300 godhee sii kenna 150 naa kennite 300 godhee sii kenna akkasii galatoomii sin jedha yoo na aartillee ammoo dhiifama waan dura si aarsiifillee ammoo dhiifama naa godhi hangara kee sii dhiisee jiraasin jechuu barbaadeetti. Akkasiin isiniin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kunoo dhageessanii argitanii jirtanii waan jinnaan jedhe kunoo akkanatti birri kadhataa jira jechuudha akkuma kadhataa birri kadhataa jira jechuudha akkuma dhageessanii kanaafuu waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaa warri mana kiyyaa faaraa taatan maatii naa ta'an isiniin jedha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.